Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya. Har'aan tanas viidiyoo biraa haaraan walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aan tanaa keessattis waan asitti agartan kana maal akka ta'ee fi akkaataa itti mana keessatti ifirraa balleessan viidiyoo tana keessatti ilaalla. Saniifuu viidiyoo tana ilaa dhumaa ilaalaa. Viidiyoo tana ammas osoo hin eegalin like godhaa. Like godhuun anaaf fayyaddi. Nama hedduu bira akka geessu godha jechuudha. Gizee isin like gootan algoritmni. Saniifuu hara toopika keenya gizee deebinu waan asitti agartan kana face pigmentation jaaniin. Rakkoo baay'inaan dubartoota hedduu irratti argamudha jechuudha. Dhiirota irrattis ni argama, garuu baay'inaan dubartoota irratti argama jechuudha. Wanni kun ammas namni inni qacoollatti hubuu warra gogaan isaanii halluu gurraachaa ta'e jechuudha. Saniifuu uummata adii irra uummata gurraacha irratti irra baay'ata jechuudha. Wanni face pigmentation wanni jennuun kun. Face pigmentation, hyperpigmentation fi melasmas jaaniiti adda qoodaman jechuudha. Hyperpigmentation jechuun yeroo gogaan keenya keessaafuu yeroo hedduu fuularraa iddoo takka qoftiin qacoolloti gurraachoomtu jechuudha. Sababa meelaaniin qacoolloti oomishamuutiin. Meelaaniin jechuun ammoo waan gogaa keenyaa fi rifeensa keenyaaf halluu yookaan kalara kennuudha jechuudha. Namni adii fi gurraachatti kaaddabahuun sababa meelaaniin kanaatiin jechuudha. Qaamni kee meelaaniin hedduu yoo oomishe akkasumatti halluun gogaa keetiitis gurraacha ta'a jechuudha. Saniifuu hyperpigmentation yookaan waan asitti argitan kana maaltu nama fida yookaan kooziin isaa maali gaafii jettuuf takkaffaa sun exposure jechuudha. Yookaan aduudhaaf ifa aduutiif saaxilamuudha jechuudha. Yeroo ifa aduutiif baay'isnee saaxilamnu nu dhufuu malee jechuudha wanta kun. Lammaffaa hormonal change jennaan yookaan jijjiiraminsa hormooniitiin jechuudha. Kunis yeroo ulfaa yookaan yeroo kiniina dhalafirraa dhorkuuf fudhatamu yookaan birth control pills gizee fudhattee dubartiin takka hyperpigmentation kun sababa hormooniin jijjiiramtuun itti dhufuu mala jechuudha. Lammaffaan kana. Sadaffaan inflammation kana jechuun gogaan keenya yeroo dawaa adda addaa itti dibnu gizee lolee nu dhufa jechuudha. Inflammation yookaan gogaan keenya gizee lolee nu dhufuu mala jechuudha wanta kun. Afraffaa garmalee gabbachuun waan kana nama fiduu mala. Jaaffaa ummatii dhukkuba sukkaraa qabus wanni kun irratti mul'achuu mala. Jaaffaa rakkina thyroidiitiin yookaan thyroid problemiin dhufuu mala. Torbaffaa miidhaa gogarra gahuunis wanni kun dhufuu mala jechuudha. Saniifuu maalummaan waan kanaatii fi wanni waan kana nama fidu waan hin amma isinii hime kana jechuudha. Maalummaa isaa wanni akkanatti gadi fageenyaan isiniif himuuf dhukkuba tokko maalummaa isaa gizee baran maal akka nama fide gizee baran yaaduu fi ammas fuulduraaf ifirraa eeguudhaaf hedduu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf maalummaa isaa isiniif hime. Hayyee eegama maalummaa waan kanarraa kana jenne waan kana yoo qabaatan mana keessatti akkaataa itti ifirraa balleessan isiniif haa himu. San dura garuu wanni kun yoo gogaa keessan gama gubbaarraa yookaan gogaan kutaa sadii qaba epidermis, dermisii fi subcutaneous jaaniin. Saniifuu epidermis yookaan gogaa keessan kan gama gubbaarraa yoo jiraate wanni kun waan nama isiniif himuu deemu kanaan salphatti ifirraa balleessuu ni dandeessan jechuudha. Garuu gogaa keessan halammata yookaan gama jalaa yoo jiraate dermis irra yoo jiraate waan kanaan isinirraa baduu dhabuu mala jechuudha yeroo waan kana yaaltan. Saniifuu yeroo kana dermatolojistii yookaan doktora gogaa bira dheexanii underline koozii isaa ilaaltanii if yaaluun barbaachisaadhaan isin jira. Amma qalbii takkaan waan mana keessatti qopheeffatanii waan kana ifirraatti balleessan isiniif himuu ni danda'a jechuudha. Wanni kun qaceellotti salphaadha sirriitti nu hordofaa jechuudha. Waan hin amma isiniif himuu deemu kana.
Sanifuu takkaffaa wanneen ofeessu dinnichaadha jechuudha yookaan dinnichiidha jechuudha. Dinnichi egaa waa hedduu irraa tolchuu dandeenya. Kiliinzara irraa tolchina, iskiraabiis irraa tolchina jechuudha. Sanifuu takkaffaa irratti kiliinzara dinnichaa kana qopheessan jechuudha. Kan fuula keessan itti qulqulleessan. Kana qopheessuuf dinnichaa takka fuudhaa irraa dhiqaa, irraa solleessaa, xixiqqaa isaa mummuradhaa, isumaa jiidhaa san daakaa, juusaa kana yookaan peestii kana jalaa baafadhaa jechuudha. Dinnichaa qopheeffatan kanarraa maankaa lama yookaan hanqa isin ga'u fuutanii wayitti naqatan jechuudha. Eegasii aannan horii noormaaluma kan nama dhugamu kana itti naqxan jechuudha gubbarraan. Eega itti naqxanii qacoollatti walitti laaqxan jechuudha aannanii fi dinnichaa kana. Erga sirriitti walitti laaqatan booda waan kana fuutanii jibrii yookaan kotoniidhaan iddoo waan san irraa qabdanitti dibdan jechuudha. Iddoo waan san irraa qabdanitti dibattanii xiqqashumarra tursiistanii farra dhiitan jechuudha bishaaniin. Kuni kiliinzara yookaan qulqulleessuudha jedhama jechuudha. Takkaffaa kana godhuu dandeessanii. Kan lammaffaa iskiraabiidha jechuudha. Iskiraabii dinnichaa kanaa iskiraabii qopheeffanna jechuudha dinnichuma sanirraa. Iskiraabii kana qopheeffachuuf dinnichuma reefuu sanirraa hanqa isin ga'u fuutanii wayitti irraa naqatanii eegasii daakuu ruuzaa yookaan ruuzii itti naqxan jechuudha. Daakuu ruuzaa yookaan ruuzii itti naqxanii waliin laaqxan jechuudha. Erga walitti laaqxanii yoo isin irraa furdate bishaan illee itti naqachuu ni dandeessanii. Bishaan xiqqoo itti naqxanii eega walitti maktan booda fuula keessanitti dibattan jechuudha. Iddoo waan sanarraa qabdan itti dibdanii maasaajii gootan jechuudha. Daqiiqaa 3 maasaajii gootanii daqiiqaa 5 ilaa 10 erga firra tursiistan booda yeroo inni goggogee harkuma keessaniin ifarraa kaastan jechuudha. Eegasii bishaaniin dhiqattan jechuudha. Kuni iskiraabiidha jechuudha. Kanaafi kaanillee torbaanitti hoggulamarraa ilaa hanqa 3 fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Hanqa wanni kun isinirraa badutti. Erga iskiraabii ilaallee kan fuula keessan maasaajii itti gootan akkaataa itti qopheeffatan ilaalla jechuudha. Qopheeffatan sanirraa hanqa isin ga'u fuutanii wayitti naqattanii eegas booda aluuveeraa jeelii yookaan jeelii hargeysaa itti naqxan jechuudha. Erga itti naqxan booda walitti laaqxanii fuula keessan maasaajii itti gootan jechuudha. Iddoo waan sanirraa qabdan daqiiqaa 3 maasaajii qacoolloti itti gootan jechuudha. Eegas daqiiqaa 5 irraa ilaa hanqa 10 irra tursiistanii bishaan qulqulluudhaan firraa dhiitan jechuudha. Kanaas akkuma kaanii torbaanitti hoggulamarraa ilaa hanqa 3 fayyadamtan jechuudha. Hanqa wanni kun isinirraa badutti. Sanifuu kana jechuudha. Akkanatti ifirraa balleessuu ni dandeessanii jechuudha. Wanti takka hubachuu qabdan waaniin isiniif himu yookaan waaniin viidiyoolee xiyya hunda keessatti isiniif himu yoo sirriitti fayyadamtan akka isinii dalayduu isiniif himuun barbaada jechuudha. Kanaatis akkuma reefuu isinii hime yoo gogaa keessan gama gubbaarraa taate wanni kun isinirraa oofuu mala. Yoo garuu hangama jalaa ta'e isiniif dalaguu fa'aa dhabuu mala jechuudha. Yeroo kanaa dermaatooloojistii bira deemtanii if ilaaluun barbaachisaadhaan isiniin jedha. Sanifuu viidiyoon teenya ta'araa tana fakkaatti viidiyoo tanarraa akka waan takka hubattan abdiin qaba. Waan kanallee yaaltanii akka naaf himtanis abdiin qaba. Akka isinii dalaguus abdii guddoon qaba. Deebitaniis illee akka naaf himtanis abdiin qaba jechuudha. Sanifuu viidiyoolee kana babbareedduu waan biraatis argachuudhaaf chaanala kanaaf yoo haalee taatan arrumaan tana sabskiraaybii godhaa maatii tahaa viidiyoo tanaas laayikii godhaa hiriyoota keessaniifis sheer godhaan isiniin jaa hanqa viidiyoo biraatiin walitti dachaanutti nagayaan naa turan isiniin jaa nagayaan jiraadhaa fayyaan faayaa galatooma.